Har'a adoolessaa bara 2017 kan argamnu lixa Oromiyaa godina Lubbaaboor Aanaallee ganda Hagaluutti. Egaa bara kana akkuma beekamu adoolessa 24 jechuunis guyyaa borii guyyaa tokkotti biqiltuu miliyoona 700 dhaadannoo dhaabuudhaan bayyanachuu jedhuun ganda keenyatti akka godina Lubbaaboraatti hin dhaabama. Egaa gandi Agaloo bara darbes carra qabeettii waan taateef dhaadannoo biyya bu'uuressuu dhaloota waareessuu jedhuun karaa ho'aa ta'een biqilaa dhaabbii ashaaraa magariisaa geggeessee ture. Bara kana immoo karaa adda ta'een bifa ho'aadhaan akkuma argitan egaa hawaasni asitti qophee jala bultii adoolessaa 24 geggeessaa jira. Egaa kan ta'ee gandi Agaloo seenaa keessatti kan shaayeen bara kana hektaarri 140 itti dhaabbachaa jiruu fi akkuma biyyaatti immoo Itoophiyaa keessatti seenaa keessatti jaarraa 18ffaa keessaa Itoophiyaatti shaayeen madaqsuu keessatti ganda jalqabaati. Egaa akkuma beekamu gandi Agaloo bara jaarraa 18ffaa keessa namicha Dajjaamajii jedhamuun ganda Agaloo bakka addaa Qonnoor jedhamutti biqilaa jalqabaa gara biyya Indiitii shaayeen dhufee asitti kan lafa qabate. Yeroo har'aa baalli shaayee warshaan isaa guddaan Gumaroon kan argamus aanaa Allee keessaati. Egaa asirraa ka'eetu kan inni babal'ate. Kan ergan jedhee egaa guyyaa borii waamichi nuyi uummata godina Lubbaaboriif goonu ganama bariidhaan kaanee waliin lafa qopheessine jira. Kilaasteraa guddaa sadii adda baasnee achirratti dhaabbiin gaggeeffama. Inni jalqabaa kilaastera kanadha. Bakki kun garee tokkummaa tokkoffaa jedhama. Garee misoomaa tokkummaa tokkoffaa keessatti bakka kanatti akkuma beekamu malti parpastii yookaan biqiloota faayidaa adda addaatiif nuuf oolan jechuun nyaataaf dawaa adda addaatiif jijjiirama qilleensaatiif kan nuuf oolan yookaan naamnu asitti muuziitu dhaabbata. Kun kilaastera muuziiti. Qonnaan bultoonni 6 ol ta'an lafa hektaaraa 12 ol irratti itti fufiinsaan akka dhaabanudha. Inni biraan tokkummaa lammaffaa keessatti biqilaan ashaaraa magariisaan dhaabbata. Inni sadaffaan garee gammachiis keessatti ganduma kana keessatti karaa adda ta'een dhaabbata. Dhaabbiinsaa kallattiidhaan onlaayiniin darba. Egaa dhaadannoon keenya akkuma beekamu dhaabuudhaan bayyanachuudha. Egaa nuti kan karoorsine hin hojjenna. Kan immoo eegalleen xumurraa bakka kanatti keessummoonni jala bultii irratti asitti argamaniiru. Ittaanaan waajjira qonnaa aanaa Allee kabajamoo Obbo Waaroo Geetaachoo as jiru. Qindeessaan dhaabbata SLM bakka kana jiru Obbo Wandeeni. Kanaaf hawaasni ganama barii sa'aatii 12 kaasuudhaan asirratti ashaaraa isaa akka kaa'u dhaloonni ashaaraa isaa akka kaa'u dhaamsaa keenya dabarsina. Yooyyaa barii wal arginu.